ruhaaleen alii raayyaa hidhabuu gooyyeetu jedha balbalta akkasiin keessan ba'an digaluu jalqabdee gosa 17 digalu warra cubeessatti digaluun tullee nuurtu jettee tiitti udumtu walaajii daaddoo eemma jettee fuula jaha qoodamte nuurtuun tunu deebitee fuula 10 qoodamte digaluun nuurtu jedhama mixoo gobba hala hu'anna cabdoot garde gootu saaboot hiddoo liibanoottee qoodamte akkasiin gosa booranaa hedduu jira karrayyuun callaan manaan 39 booranni yoom gadaan buluu calqabe laata hin beekamtu wanni boorana wanni hin beekan amma gadaan beekamtu 71 la garteen suniin duratti amma gadaa xuxlaangoo gadaa diidmandee gadaa walee kookoo gadaa yaayyaa goloo gadaa maxaloo gadaa duufaa yaayyaa jedhan gadootun akkasii wal ta'antuuf akka maqbaa isiin beekneef irraa kutan kan kanaan dura gan 72 gargar citteedhaan gadaatti eegi suni alii gurraachi yaayyaa nam jedhanitti namni beekaani aadaa gadaa tan deebise gadaan waan dhiyaataatiniti kunam gaafii gadaa yookuun eegi gadaan baddee itti deebi'ani gadaa yoo jalqabee maqbaas isii waliin waan gadaa sun keessatti uumamu waliin akkasii nama warri baratu kun barreessa lafaa malee gadaan hin dhiyaattu guyyaan gosaa gogeessi bahe ka gochi baattun hin dhiyaattu amma gochi tun cif deemtee namni noonutu baarritu waan kun walit duutti walit duutti anan borbor buleedhaan kun bulee canaa jiloo lafee callata bakkaa maaddahii dooyyoo boosoo cabaqaa jaarsoo baarii dalloo godaanaadha akkasuma yaatee amma gochitu walti duuda dhufte namni akkamiin gostaaf namni tokko ilmaan 10 dhala ilmaan taan 10 dhalti namni kun ufittuu lamaan tokko baay'ee jechuudha. Mee booranni gaa sirna gadaatiin buluun beekama akkamiin sirna gadaatiin bulame. Gadaan tun beektaa bulchiis booranaati. Amma amantiin booranaa dhawaa dhibaayyootti. Dhibaayyuun amma akka lafalmaa horii kan irreechaadhaan kan sirbiin qabu jiliin qabu waaqa yaammataa dhufanii waaqa yaammataa galan. Gadaalleen dhibaayyoo akkanaa baati. Gadaan ammoo bulchiisa to'annoota. An booranii keessa gosa manaa balbalaan bula. Hara'eel akkasiin dhufu buusa gonofaa gosaa walii tochi. Bulchiisa ammoo gadaan bula. Gadaan kun adulajaa filama. Sabbo 3 goon 3. Digaluu maxxaarri harrayyu sabbo warri kan 3 adula qabdi. Warri goona haaleen nam 3 qoonni hawata jiillee gammuu jedhanii gochii haga sagalee cifaa abbaa gadaa tokko walta qabdi. Fiixeen tokko itti aanaan tokko. Warrooti gadaa kun lallabii guyyaa tokko. Ogeessu lubaa keessa lallaban. Warri amma abbaa gadaa ta'uun warra dabballummaa jalqabee gammee tahee gammee keessa bahee kuus tahee raabdi xiqqaa tahee doorii tahee baalli fuudhee gadooma. Hayyuu garbaa meedhicha immoo waa heelaa abbootii gadaa kan tochuu jaarsuma keenya kan lallaban gos keessa filanii. Kun gadaa waliin godaantii gan 8. Warri dur deema kan ammoo warra adulaa kan hafiixee. Adulaan tuyyee dootel akkuma waltaanu wal'aalti. Yoo wal bira dootel akkasuma wal'aalti. Kun amma gadaan duuba bulchiis booranaati. Gadaan tun gan 8 baallee walirraa fuuti. Gan 8 kan ji'illeen hin dabru. Gan 8 ji'illee hin dabarsan. Amma yoo rakkoon dhuftee namni tokko baallee walirraa fuudhullee dadhabde kaan irraa kutan. Amma fakkeenyatti bulee dabbasaa haga adii irraa qabu xaliyaanii dhufee seentee baalleen ta'uu diddee ganni 5 callaa baheen kaanii kan gadaan isaa lagar kaanii dabarte jechuudha. Tanaaf gadaan tun hin dabartu. Guyyaa meedhichaa guyyaa buttee dhaaban hin dabru. Baalliin hin dabartu. Amma gumiin gaa'olleen gadaa agasuun callaan taa'in. Guyyaan gadaa agasila gumiin teetu guyyaa xaliyaanii lafa Itoophiyaa keessa baqattee baandaan xaliyaanii haan boorana maliiban as balleessuun guyyaa sun gumiin gadaa sun hin taa'in. Sun achi gumiin gaa'olleen gadaa abbaa tokko keessa ganna bireessoo irratti eetti. Gan 3 irra mataa buufatanii gan 2 irratti ijoollee nyaatti gan 1 amma baallee fuudhan kaan garba lallabanii jiltii adda addaa gan 8 kun jilmataa fi dandeetta qaba. Warri kun amma warri gooroo jiru kuniin haa abbootii gadaa kuniin gan 8 kan jiluun gubbaa jira. Hayyootiin cuf galma dhaabdii jila adda addaa dhibaayyuu ba'anii jira. Warri gadaa kun waan amma akka yuubaa yaa'uu bedhan. Namni amma dirree lafee jiru kun yuuba. Warri gadaa kaan amma gooroo. Warri akka yuuba kaan amma bun karra qalatee hoolaa karraa marfatee homaa waan aadaa qorii yuubbuun nyaatee eebbatu. Yaa'in mataan isaa eebba gooroon gadaan. Gadaa keessatti amma beektaa qorii bunaan eebbisan. Waan akka namni yuuba hulluuqqoo naqadhaadhaan kan jiru gadaan hin fedhan tochan.
Gadaan usiin mataan tokko amantee tokko eebba gubbaa jirte jechuudha. Hayyuu miidhacha jechuun maal jechuudha? Akkasuma hayyuu garbaa jechuun maal jechuudha? Hayyuun garbaa warra adulaa kan waliin haa gooroo godaantu. Amma warra baalii fuudhan warri kun garbi itti lallabee walii yaada dabranii haan bira yoo meedhichi gosa boorna hoonni tuufattuutti gadaa kophaa kennaniif. Luba harbooru mimatte gadaa kophaa qabdi. Warri kun ammoo meedhichi lallabata. Gosa adda addaa keessa garba goofisi keessa lallaba. Yaa hoonnu hawata harbooraadhaan. Warri kun akka seera mootummaa kana yoo ta'u akka raasa gajii jedhan kaani durii waraanu gula akkasiin kennamteef. Warri immoo garuu harboor jal jira. Ammoo duuba gadaa tafi qaba. Waan rakkoo fi amma kabiitiin kan warri gara harbooran deemu. Gadaan booranaa sadi. Sadi. Harboora. Gadaan booranaa sadi harboora hawattuu fi konnitu. Konnitu. Harboora hangafa. Hangafa. Eenyumee gadaa kana bakka sadiitti akkanatti kan yaa'a kana bakka sadiitti kan addaan qoode. Hukka dooyyoo maalli mo'ni gadaan isiin baate. Amma warri yoo wadhaatu harboora bulee dhaddachaa konnitu waaqolee boora hawattuun dhaddachaa ayyaadha. Gaafisiin itti gargar baatee sun. Warri kun amma yoo ta'e buttee dhaabee gaddeebee abbaa gadaa fiixeen gadaa nuu kenni jedha. Gadaa sanii kennu damee sanii kenneedhaan. Yoo silaanii geessuun dagaggamee gadaa sanii kennedhe mirgi warra wal qixxeeta. Tanaaf damee sanii kennedhan. Damee jechuun amma hoonnu hawata. Damee harbooraa jechi malee gadaa fiixee ofii dandeetteedhiti. Luballee kan harboora sun himatti. Gadaallee kan harboora sun himatti. Maaliif akkas tolchamme? Duri waraanii beektaa waraanaan dhoowwan jedhanii warri kun amma kontom jedhani hoonnu hawataan sun. Warri kun moggaa godaanaa nyaap karaa suni warra dhowu. Gostee nama guddinni isii keenya kee jira dambeenoon gumii surichola jedhani gumii akka gumii gaayoo irree qabdu kennaniif. Ganna 226 harka mootummaa seena gaafa ximililik dhufu. Amma waan sun keessa ijjeecha nama ijjeessan callaataaf malee gadaan ta'an akkuma fi lallabii bulchiisi gadaan nan bulchitu. Hagum duriiti. Wanni keessa gadaan tolchuu hin dandeenye mootummaan gaafa lafa qabate jedhee tokko nama ijjeessuu hin danda'an. Mangistii malee. Lammeessoo ebeel garbichaa hin jirtu. Durii nama bitatanii garbichaa jedhan kun wanni akkana hin jirtu namichi wal qixxeedhanii aadaa teessan ta'an itti fufaa jedhan. Wanni immoo eegisuun jijjiiramii gadum gadaan dhufaa gaafa haxee Minilikaa Hayilasillaasee harka qaalluu bula gadaan. Sabba cuftunuu gara harrayyuu qaalluu yaayyuu fedhata achi lallaba. Goona gara odiitu yaa'a. Gumii gadaa jiloo aagaa bar 1972. Nuu gaafas bulchaasiiti bar dargii warri bokkuu himate warri qaalluu hojii warraatii Hayilasillaasee wal fakkaatti. Qaalluun hin dhalata. Abbootiin gadaa ta'ee filannoon deemtiin qaalluun ammoo maraata moonni qaallitti dhala. Tanaafu mootummaan dargiillee gaafas maal ta'ee akka warra bokkuutiin fuudhee gadaani bulti booranii gaafas harki gadaa deebi'e. Qaalluu kana gosa kana keessatti uumamaan immoo booranoota taa'ee isin gosa qaalluuti jedhee gosa qaalluun lamin dhalatedha. Qaalluu odituu boffichi jedhanii intal dubraa fincaanii kasii bofiitti cirrifate qaalluu dhalteedha namni sun qaalluu ta'edha. Waan tarii dura dhageenyetti. Qaalluu harrayyuu hurrantee dagaa jedhanii waaqii roobee hurrii keessaa qaalluu intal dubraa waliin arganii fudhatan jedhan. Qaalluu maxxaarri sadeen ammoo akkuma wayyummaatti tolchanii jedhan. Kaan guyyaanii tolfamin beekan. Akkuma suniin qaalluu nama gaafa Hayilasillaasee haxee dhufeellee itti bulanii odiitu harrayyuu sun. Warri qaalluu maxxaarri haa wayyummaa qabaa inilleen ulfinni qabaa malee warri muudan. Ka muudii gadaa muudduu harrayyuu fi odiitu. Kallee ammoo taarika olii dhageen durii odiitu callaa hangafas muudanii gadaa gobbaa alla gadaa soddomeessoo irratti wal didanii muud galalchaa gobbaa alla foohee jedhanii digaluun hortu harrayyuu isa qaraa muudee sunirra muud galalchaa jedhanii gadaallee harrayyuu muuduu jalqabte. Eegumsuun keessallee digaluu maxxaarri wal dhabdee harrayyuu maxxaarri leela muudde. Eegi ammallee gara harrayyuu leela deebiiti. Tattanaaf duuba akkanaatanii inji jijjiiramti. Gara abbaa gadaatti gaafa dhufnu Boorana keessaa gosti yeroo hundumaa abbaa gadaa ta'u jira moo kan abbaa gadaa ta'u gosa hundumaa Boorana keessaa? Karrayyuullee amma abbaan gadaa digaluuni maxxaarriillee warri afur abbaa gadaan ta'u warri 3.
warri sadeen qaalluu qabuun ta'u. Mataarillee gaadullaa meettaa dooranni maanqata. Digaluun cufumatta. Fiixeelleen digalum taati warra sabboo keessa. Harrayyuulleen adula taati yoo dhaalaan itti marti malee harrayyuu warri bokkuu hin ta'a warri qaalluu hin ta'u. Warri harrayyuu nam 39 warri qaalluuti. 12 sun yaa qaalluu kan kee godaanta malee warra gadaa waliin hin godaantu. Harrayyuun ta'a warra bokkuu abbaa gadaa hin filamti. Gargoonaallee jiillee gammoojjeen tokko qabdi goonan kaani hawwaxuuf koonnitu malee karraa gadaaf tokko. Wannam dambituu noonitu war jiddaa galaantuu daacituu macituu waan jedhan kun tokko walta qabdi. Tokkochi kun yookaan fiixee ta'a. Amma abbaan gadaa yoo sabbootii galu karrayyuu mataariin hin taatu. Yoo gargoona kaan jiillee gammoojjii kadhan kun gosamma koonnituu fi hawwaxuu irraa gorte odiitu warra qaalluu irraa gorte jiillee gammoojjiidha walta qabaatti. Warri yookaan fiixee abbaa gadaa ta'a yookaan ixaanata. Yoo fiixeen sabboo ixaana. Yoo fiixeen goona jiillee gammoojjii kanatti. Koonitu hawwattuun abbaa gadaa taatu malee fiixeen taatu. Adulaan jihaata akkasii filan. Garba ammoo gosuma cuuf keessa filan. Miidhichallee gosuma kennata. Fakkeenyaatti amma garba kana gochi cuttinuu faroo naqattee taati. Nama garbaa nuu ta'u eenyete qa'ee koratte nama guutaa garba kan ka gosu guutu haaraa eel guutu ka booranaa ta'u gosa filata. Filatanii dhaqanii fedhatanii kennatan. Bara ammaa kan keessa ammoo horii baasanii illee fedhatanii gumbooleen ta'a durii nama dirqamaan kennan. Nu guutaa hin danda'edhanii. Hin dheetan gaaf durii sun. Wani dheetanii fi guyyaa gumee gaayoo kan cuuf hayyuu namni hamaamudaa muddin ijeefame guddoo hayyuu. Hayyuu hartii irra baddee eelii irra baddee hiyyeessi gosa irra baddee hayyuu akkana kan cuuf hin ijeessan durii. Amma qooti nama ijjeechaan hin jirreef namni akkana hayyuu irratti baay'ee fedhata. Bisaaniin dhugaa maqaa ulfinna qaba. Durii hin dheetanitti nama qaba. Nama jabaa gahee qaba. Gochi filattee kennatti. Gosa keessaa immoo bokkuun immoo kan filatamu. Bokkuunis jira. Gosa bokkuu ta'utu akkuma amma jettan uumamaanis haa ta'u kan booranni murteessee kenneefis haa ta'u. Abbaan bokkuu boora yoo cuuf digaluu nuurtu. Gochi dhibiin digaluu illee nuurtu malee hin tolchatu. Gogeeshananuu keessatti. Namni abbaa gadaa mirgaan qubata abbaa bokkuu sun. Abbaan bokkuu kun eegee yuubama kan akka abbaa gadaa kanaan godhibiin qabu. Ganni 8 kanaa jila sattocha waan cufis malee hin taatu. Godaantii wanni cufisan nam dur tocha. Bokkuu waan lafa dhatti waan jila kan. Jila keessa yuubamanii ennaan inni fedhatee ayyuulee ta'uu hin danda'a ayyuulee dhabee hin hafa malee akka abbootii gadaa kan nam finnan ta'u. Fakkeenya abbootiin gadaa yoo ganni 8 gadaa bitti abbaa seeraa taati. Angoo boorana meeyyooyuu boomirra qaba. Amma eebanii jaldeessa haggaaf dur nam dur deemu angoon tasaatti irra guddoom. Guyyoo gobbasa dur jira. Guyyoo gobbaallee yoo angoo tan kenna karaa riittiif. Abbaa seeraa jedhan. Abbaa gadaa irraa gara abbaa seeraa jijjiira. Mee hayyuu garbaa gaafa jennu jechi garba jedhu Oromiyaa iddoo birootti hiika biraa qaba. Asitti garuu hiika achitti qabu miti kan inni qabu. Mee hayyuu garbaa gaafa jennu maqaan garba jedhu maal ibsa? Amma garba walaam. Tokkoon warri bisaan garbaa jedhu bisaan haroo hin ta'in dambalaa namni qotiin ta'in lafa bisaan naqatte lafa dhooqaa. Bisaan kana kanaan garbi jedha. Kaan ammoo hayyuu sanaan garbi jedha. Maalirraa akka dhagaa hin beekamu. Hayyuu garbaa jedhan. Hayyuu hoonni sana ammoo meedhi jedhan. Hoonna watataan. Hayyuu kaawwatu yookiin hayyuu filatu. Hayyuu filuuf ulaagaan maali? Hayyuu filuuf nama kan beeku isaa inni wa beeku inni gos beeku. Amma yoo durii kaan taate anamma yoo ati dhuftee hayyuu si kennanii waan goseetti si gaafatanii an booranii dheedhi 5 qaba. Dirreetan keessatti goomolee qabaa, wayaam qabaa, tulaa qabaa, golboo qabaa, malbee qabaa. Lafa warri eel keessa qabu gosteessan hagam siin duratti gada'eennu hayyuu taatan. Nami keessan eelii san qabdan hagam ulaagaan dubayyuun itti filan nami kun nama gahee qabu dandeetti qabu tokko obsa qabu. Am nami garii nama jaba qaaroo nami hin danda'u jedhee dhowwanillee ni jira. Miirdiqaa dhaaneen nampa fixaa hin jarjaraa faayidan. Nami filamu nama wa beeku nama gosa beeku nama miirallee guddaa kan dallan akkana kana. Gara bal'eessa. Gara bal'eessa. Amma ammoo amma beesellee aan guddoo nama horii qabutta. Ani gadi hin deemanii
namni hedduun durii ajuutan gosa fedhata horii ittiin baasan warri nama haawuleen ejjennoo nama kana laala namni kun ajuuta unguu ta'e warri fedhatullee qara nama danda'u fedhata amma namni shanii jaayee wal ga'ee horii fa qabaatee baasee fedhata akkanaan duuba manni kun laafa deemti guddoo laafa deemti. Hordofaa kan jirtan qophii harka fuuneeti. Qophii keenya harka fuunee har'aatiin immoo hayyuu Booranaa Dooktara kabajaa Buleeti kan isiniif dhiyeessaa jirru daawwattoota keenya. Mee amma immoo gara jireenya dhuunfaa isaaniitti deebinee haala guddina isaanii irratti waan tokko tokko haasofsiifna. Mee gara jireenya dhuunfaa keessaniitti deebi'a. Eessatti guddattan? Maal hojjechaa guddattan? Ani Dubuluu dhaladhe. Gadaa Guyyoo Boruudha. Asuma dhannee guddannee ani Tukumaa Ubaa guddadhe. Ana aadaa Booranaa kanaan namni yaadu jaarroo jalaa waa baradha. Am jaarroo waan mucaan kun durana aadaa biyya tahaa jaarsi biyya tahaa jedhan. An guyyaa an nadheen fuudhu. Ayyaan waan kan cufee duna dhowwan hin geenne naan jedhani. Namni giseetteetu qabaa. Giseetti ta'uu qaba. Gaafii ammaan Booranaa kanii naan jedhani bara 1972 tajaajila waaqa. Guyyoo Boruu galmaa fa'aa abbootiin gadaa. An gaafas waan cufi hin beeku. Eegee gaafa ammoo amma mootummaan kan dhufee gadaa Boruu maadhaa fedhatan kaani waan gaafatan cufi na beeka. Abbootiin gadaa Oromoo cufaatu kan Booranaa kan. Eegis nammoo namoota tokko tokko tolfata. Warrooti durii maasireetii doktoreetii narra barate jedhan. Hangar nama 12 lagan. Namni irra guddoo maqaa kee kan guddisellee Oromoo malee Booranallee caala. Nama wabarsiisellee kanu. Tanaan wanni kun duuba warri keenyallee abbaan kiyyalleen Islaam. Alleen Islaam keessa dhadhee guddadhe. Ammoo aadaa taan baratan Booranaa tan duuba. Baradhin fedha. Yeroo aadaa kana bartanii tarii abbaa keessan irraa bartan moo abbaan keenya irraa bartan? Hayyoota abbaan keenya ana ganna sagalee du'e. Anama jaarrota hayyoota durii abbootii seeraa Guyyoo Boruu galmaa fa'a ittammadi galmaa fa'a annaa fa'a yoo fadhan jaarrota gadaa Bulee gadaa Guyyoo Boruu jaarrota sun jala akkam baradhe. Hin baradhu wanni kun namni oofti. Aduu hariyyaan ta'e ijoolleetu waan ayyaana waan kancu waan maqbaasa kancu nagaafachuu jalqaban. Ana ammoo duuba hin geenne nitiin naan jedhan. An guddadhe nama guddataa jennaani hededhan. Akkasiin hedee. Anama nama Booranaa inni waa soo wajjin fara birjiraatellee cufan beeka. Ati akkamiin beektaa naan jedhan. Hin beeka cufa. Abbootii gadaa kan cufa. Ammallee waan dhibidii si ilaali bara 53 jaldeessi liban baalli fuudhu. Suni jalqabee amyu allaalu jisi daama kaamma nu egaa faranjii kan hin beenu baalli yoo cufaa gartee jii maggaabii ta'an jii torba kan 16 18 20 guyyaan dabartu. Amma abbaan gadaa ganni 8 guma tokko hin dabru guma tokko hin hanqatu guyyaan cufu laan cufa abbaa qabdi. Warrooti amma gadaa Boruu madhafa liiban jaldeessaa baalleen cufaa kaasetiin irraa qaddaattee waan gooroo gan 8 kan cufa kiyyin suniini teepi fudhatee wanni dubbatti an akkanaan baradhe. Dhaloonni fi takka duula nyaaphinaan waraan hin deemne wannan baradhe tan. Loon qabdu? Loon horsiiftanii? Loon badaa jiraataa badaa amma gaafa durii fuulduree eegisuni guma tokkollee dhabnee amnee ammallee eegumsi itti gaddeebinee ammallee waan qabnullee ijoolleen barnoota ijoolleen sadiitti timir barnoota fite itti fitannee jennee loon xiqqoo tokko mallee waan nyaanne dunni qabnu digdi dhibii hin qabne malee. Isin barattanii? Hin baran. Golmaasa gaaf dargii baran. Waa barreessuu dandeessu? Amaaranyaan hin barreessa. Amaaranya yoo barbaadan xalayaa barreeffachuu dandeessu? Hin danda'a. Amaaranya afaallee xiqqoo akkasumas beeku barruu Amaaranya sun hin danda'a. Anu guddoo wanni ammaa kan bara dhulle jaaroo sun jalaa irreetti naa ta'e tassu. Waan gara taafadhee jaaroo jal taa'ee qabachaa. Wanni immoo ani mataan asee wanni aadaa kun narraan battu. Dubbiillee firtanami gaaddisa baay'ee wal qorqara. Hin beekallee dhaga'uu iyyuu hin fedhu. Wanni aadaa na jala hin murtu. Jaaroo dhakkaa argaa dhageetti qabda keessa namni hawwan gaafatin hin jiru. Boorana keessatti hariyaa jechuun maal jechuudha? Hariyaan nama gadaa abbaa tokko dhalate. Mee dambalaaf waakoor jedhu. Amariyyuun tanatti yoo tokko dambalaan cittamaa ijoollee roonaa citte waakoora. Kasuniin dura keessan sun namni dambala.
Suuqaa mallee akkuma gatee Walduraa duuba jechuun ma? tokko dambala yoo tokko dambala kaa wakoor gan sadee wakoor dambalaan citaa deemti. Nam tokkoon keessa citti fiixee amma fakkeenyatti wakoor soraa yoodhaan kun gosa guyyoo gobbaa fa'a. Gosa guyyoo gobbaa cittee. Eegalee maji. Dambal addachaa suni noonitu gata boruu madaa qoo taateef. Gata boruu madaati. Kaan wakoorii soraa. Dambal addachaa gata liiban jaldeessa citti. Gosa liiban jaldeessa fa'a. Wakoor diidaatti noonitu gata boruu madaa ka citti. Wakoori soraa kun ammoo gata guyyoo gobbaa fa'a. Namni tokko abbaa hariyyaa ka ta'u gosa fiixee abbaa gadaa sun. Akkasumaa citti kan saddeetiin dambala wakoor. Amta gara tanaa dhuftu dambala. Kawana cittee gata guyyoo gobbaa wakoor. Gata liiban jaldeessa cittee illee dambala dachaadhaan. Gata boruu madaaleen ammoo wakoor diidati. Ka citti gaafas. Abbaa gadaatti deebina ammas abbaa gadaa sadarkaa gadaa kam keessatti namni abbaa gadaaf kaadhimamu tokko kan inni beekamu sadarkaa gadaa kam keessatti? Amma ijoollee dabballummaa dabballee taatee dabballee keessaa baatee ijoollee gammee taatee gammee gurguddoo taatee sun keessa nyaachis nyaatee adula lallabanii kuus taati guyyaa sunirra beekama. Kuus keessaa garraaf xixiqqaa deebitee gardoorii deebitee baalli fuuti. Kanni abbaa gadaatiin beekamu guyyaa kuusarra. Mee ulaagaan ittiin abbaan gadaa filatamu maal egaa? Achitti kuusa kana keessatti amma ijoolleen kun umriin isaaniillee nama danda'ee wayii hojjetee muuxannoo gaarii irraa agarsiisee yookaan fakkeenya ta'ee kun abbaa gadaa ta'a jedhanii murteessan miti. Maal irraa ka'eeti mee sadarkaa kuusaatti? Tan amma akka durii dhageenyutti yaarota irra dhageenyu. Ijoolleen kun nyaachis nyaatee isummaa wal filti. Adulaa jahaan. Amma ammoo akkii filataniin akka warri abbaan isaa jiru. Aku ijoolleen tun jirtu ijoolleen laalan abbaan laalan akkumitti nama qaban. Fakkeenyaaf adula tokkotti namni amma waxuulee tokkotti fi namni shan ijaan fedhata wal dhawaltee horattee mucaa eebelu yetti wal gulalleen galte warrirallee ni fedhatti. Amma kattiin filamu irri guddin abbaa isaa laalan abbaan isaa kan gadaa danda'e am guyyoo gobba kuni waan abbaa isaatiin filame. Gobba nama cimaa bara 1961 fi 1969 gooroo akka malee jajjabeessee booran jajjabeessanii guyyoo gobbaa akkasiin filame ilmi isaa. Nami garii faanii yookaan nami yakkadhanii faa hin dhabe amma jiru yoo aga mucaan isaan taane ilma boleessa lallabanii filmaatii ta'an kuni tokko akka amal mucaa kanaati. Kaan akka amali abbaasaati. Ammoo dabre akkii moona qabeenya illee namni waliif fedhatu illee ni jirti. Akkii immoo dhaloo durii dhufetti. Ijoollee nyaachisaa wal filaadha. Gaafa beeseen hin jiru kanami gumboon hin jiru sun danda'a laalte. Kana hundumaayyuu amma ulaagaa kana laalee kan filu ijoolluma kuusaa sararkuma kuusaa sana keessa jiran immoo qaamni biraa isaan deeggaru jira. Gorsitoonni hayyoonni biroo jiru. Hayyoonni cuftinu abbootiin ijoollee tanaa adulootii namni qabu cufin dhufa beekta. Abbootii ijoolleetii fi jaarrotii yuubaa kadurii abbootii gadaa taatee filamtee garbaa miidhichaa taatu hor garba hor adulaani horii guddaan uftan ta'a jira. Hayyuu nama gami fudhatedhanii nama kan ilaalanii mucaa kan ilaamiile ilaalanii amala ilaalanii booranii hin danda'edhanii irri guddinni yookaan abbaa fa'a ilaalanii abbaanuu nan booranaati nama akka dansaa gooroo jabeessuu nan booran jabeessanii akkanallee filamanii cufinta akkasiin ilaalama. Mee fakkeenyaaf haa fudhannu guyyoo gobbaa abbaan isaa abbaa gadaa ture. Gobbaa bulee. Guyyoo gobbaa abbaa gadaati. Ilmi isaa tarii waggaa 40 kana abbaa gadaa ta'a yoo ta'e akka carraa ta'uu danda'a jennu. Maatii tokkotti yeroo gadaan waggaa 40 deddeebi'u gama tokkoon sirni gadaa sirna dimokiraasiiti jenna. Addunyaanis fakkeenya fudhatteetti. Kummee yoo maatii tokkotti deddeebi'ee keessaa filamu immoo akkamitti ilaalamame warri ala taa'ee ilaalu sirni kun sirna dimokiraataa miti hin jechisiisu. Yoo hin marabetta inni an fakkeenya laalliban jaldeessaa kan fudhadhu niin tahee war dambitu warri haa marmarroo tahuu jira ammallee irraan fedhachuu jira. Kuniini akkuma adulaa beektaa gogeessi kun itti ta'u akkuma nami kun itti jabaateen dabarsan nami gadama abbaa ilmi akaakuun hin ta'a yoo waraqat kan laalte hagari abbaan ta'ee ilmi ta'ee akaakuun hin ta'u hagari abbaan ta'ee ilmi hin ta'u akkuma nami itti dhalatu amma warri garii faan jabaa faa dhalatu hagari laafa fata. Hagari immoo namni nurraan hin fedhatu. An fakkeenyatti adulaa tante tana namni luba kan keetee duuf fedhatu ilma ofiiti.
yoo namni si jaalatee sirraan hin fedhatin ittiin lallaban. Asirri jabaallee yoo jiraate eegi sirraan hin fedhatin. An boorana gochii hedduun yoo adulaan tun geettu amma namni dhibiyyoo himatu irra wal dhoowwan dhiisa boo namni kuni gooroolee la jabeessee boornallee dansa adula san fedhatinii fedhani. Malee nama hojii dhoowwaa hin qabdu. Tokko ammoo qabeenyuun faamiin dhaqadhabullee ni jira. Horii fadhabee abbaan gadaa adulaan waa lallabatuun hin qabu horii fa nyaatee fixee barii faan dhowwee yoommatee dabarsullee ni jira. Yoo lama kana lallaban kana mucaa jaldeessu biyyoo kuneedhaan kaam doktorii tokko baratee hafite. Adula sun amma obboleessa abbaa isaatti kenneef waa lallabuun hin qabu horii hin qabu guyyoo godaana haa ixaanaa adula boruu madhafiite qoonnitu sila ilmi isaa lallab kan jaldeessuun lallab jaldeessi ilma obboleessaati. Doktorichi. Doktorichi ilma obboleessaati. Maan ka sila abbaa gadaa abbaa isaa kaani ilmi isaa hin jira horii hin qabu. Ammallee mucaan kun nan barate akkasii lallabe. Kana gaama horii dhabee dabarsee aangoo gadaa kana kennuunsaa fedhii isaatiin immoo. Fedhii isaati. Ka fedhiin kennu guddoo jira. Boruu madhaatu mataan isaatu guyyaa inni hin dhaamate gosa enna. Mucaan kiyya boornaa waan ta'uu nallee hin ta'u akka dulaa lallabee mucaa isaa guddaa. Kadhatee. Kana jechuun sirnichaaf yaadudha jechuudha. Sirnichaaf yaadu. Namni akkasiin yoo waan guute. Baramma keessa namni hammaate waan nyaata kanaan irratee namni gadi baani jajjabeenumaan fatochi malee boorani duruuyyuu namni namaan ta'an hin tolchu. Kanaafuu yoo maatii tokkotti waggaa 40 deddeebi'ee abbaan gadaa keessaa filamellee fedhiidhaanidha waan ta'eef. Yoo fedhiin ta'e hooma. Dimokiraatawaadhuma jettu. Yoo bahanii filatan yoo nama kana jaalalaan namni kenneef abbaan ifiin tolchuu hin danda'u. Amma abbaan gadaa khanamaa kutochuu danda'a hafii tochuuf tolfachuu hin danda'u. Amma guyyoo gobba aduloota miidhaan kana inni warri nam filu. Kasaa gaani yaadallee kennatu taa'ee caqas malee waan uummati isaan jedhu. Amma abbaan gadaa ilmuu fi lallabachuu hin danda'a biyya lallabuu danda'an goote qabu. Hafii xangoo hin qabu. Taa'ee waan uummati caqas malee. Mee booranni as Itoophiyaa keessa jiruuf kan Keeniyaa gama jiru aadaa tokkoon bulaa sirna gadaa tokkoon bulaa abbaa gadaa tokkoon bulaa. Abbaa gadaa tokkumaan bula. Wanni inni bulu keenya keechuuf amantii islaamtitti qaba. Cuuf islaam. Waan ammoo buusaa gorofa horii namni walta baasu haarma jiru waan akkana kana bifuma qaboorna kadhala suriin bulu. Aadaa gadaa tan callaan qabne aadaa gadaa amantiin bula cuftiin muslim. Waan ammoo buusaa gonofaa gargaarsaa ka dhaloota ka duri kamuu fi qaboorna kanaan bula. Gadaalleen gargaara. Ammoo sun amantiin bula guddinni. Daawwattoota keenya harka fuunee irra jirra. Harka fuunee keenya har'aatiin immoo hayyuu Booranaa beekamaa Dooktara Kabajaa Borbor Buleeti kan nuti isiniif dhiyeessaa jirru. Mee ammas garuma sirna gadaa kanatti deebina. Sirna gadaa keessatti keessumaa kalandarri Booranaa ga'ee guddaa qaba. Yookaan immoo dhaha jechuudha. Mee ayyaana 27 fi guyyaan 30 yookaan ji'a keessa jiranii guyyoottan 30 akkamitti waliin deemu akkamitti wal simume. Akkitti baratan. Amma jii kun tokkotu iyyuu jii guuran dhala bitatee caamsadhaan kun urjiinni waliin taa'u jira. Amma jii jadha qabaa jii jadhan qabedha sun ko jaan sun lee ni qaba. Jii jaan sun urjii talkamba. Urjiin tun amma lami jedhanii buusan jedhanii bakka sorsaa arba gaadduu urjii arbaa wallaa jedhanii urjiin torbi jirti. Urjii ta'e irra laallatan. Urjiin tun jii bitatteessa duuddee caamsa deebiti barraaqa. Yeroo barraaqa sun deebiti. Amma deebitee birraa keessatti goobanaa walla qaban. Ayyaanam 27 jii 30 kun turqudillee ni jiran turqudaa. 15 aduun guutannee fa'aa taati. Guyyaa 30 guutatu ni jira guyyaa 28 guutatullee ni jira. Tunam sila ji'a bon hagayyaa. Amma gaytanaan dudduubatti ji silaa akka xirrii nu abraasan jennu amma ji kan keessoo san dhuftan galgala waarii isaatii sadiitti cifoo san garsiisanii itti qabattee urjitan jisun yoo akkana baati jisun yeroo akkana baati jisun yeroo akkana baati jisun milikeetii urjitana waliin madha akkasiis garsiisanii taati nama itti barate. Wanni amma ji'a 12 jii waggaa 12 wanni namatti himu urjisuun malee jiicu waluun fakkaata.
Jii tokkotu jechuu danda'an. Am jii gurraachi daalachi maaliin hin jiru. Baatiin baacuu waluun fakkaatti. Wanni immoo jii kan gargar baasa. Walamaan laalan tokkur jii. Kana fakkeenyaatti muka borfaa, xuuxoo baatafaa, abraasaa lafaa ba'ufaa, tuttuufii waa lafaa ba'uu jira. Wanni jii cufu keessatti hin jiran. Amma jii caamsaa kana bineensi hoolaa kuni hagi jii baatiin caamsaan bahin tokkollee ilmaan hin baqaffatu. Hin baqaffatu cimaachuu. Hin dhala ammaa wartee sololiyaa godhatu wanni hedduun kun cuttiru caamsa sun kabuusan gara naan hin bahin ilmaan hin baqaffattu. Akka horii warra kan keessa warri horiin amma gan hagayyi fulun fedhe dhalaanifi sun akkasiin bineensa laqu waa nama buusan gara naan deebi'a. Dhalaa jira. Kun duuba wanni ati irraa si argitu urjii dhawaa sun laalte ayyaan 27 kayyoo ati qoratte tanaan argamtu. Am namni gari ayyaani 27 ji'i 30 citaa akkamiin waltu beektu. Yoo ati urjii tan laalte dhaate laalte waan kan jiru walti laaltu hin goruni. Walitti dhufa. Walitti dhufa. Eenyu beekamee kana laale eenyutu laala? Nam barate laala amma nama laftan keessa qaalisi kan coorra tokko beeka urjii. Anin beeka gooloo jaarsa suuquun beeka. Funno godaanaan beeka. Funno godaanaallee beeka. Afur taatan. Taarii waaqoo qoota tokkollee hin beeka. Dooyyoo guyyoolaa bira du'ee guyyaan warri gara warri keessa tokko nuu walti nu qoru nuu kan cufu. Akka manatti maa jirtanii ta'e namni urjii kana laalee dhaha kana beeku nama 5 nam 6 caalu gaafa isin addunyaa gadhiiftan akkam ta'uuf jirare akkam ta'a. Namni dhibiilleen qabee beekullee jaalala dhalate. Nu amma warri keessa gara warra meteoroloojii haala walti nuuf fidinu waaqa nama kurnyaan geenna. Yoo cufaa waaqa guyyaa jiija wal gura horii tolchinee wal gaafannee jira. Namni immoo nu dadhalata. Garnaan barate kan keessa amma lafee diidaa fa'aan hojjetansa barate. Qabatee ilallee laalee horsuun gaas namni deemsisiisa. Warra irra gadaaf kaanti gara amantaa gulbata malee ammoo warri tamaar keessa amantaa keessa amma wanni aadaa boornam garii isiin hin banne garnaan barateeti. Garnaan itti dhalatee kaan hin badaa deemti. Namni kaan kiristaan ta'a, kaan islaam ta'a, gara siillaa koo jira. Ammoo namni tamaaree kaan ammoo gaddeebee gara boornaa kaan kadee buutti jira waan boornaa kan ka qoratu. Amma warri boornaa kun aadaa kan hin tocha beeka malee jabeessuutti hin jiru. Anamma gaafa amma doktoris naan jelle wanni naan jelle maan dhaamattaadha. Nam diqqaa nam tamaareetti yookaan nam warra amantii kana dhaamadha. Amantiin aadaan balleessitii uumadhan malee hin balleessu yoo namni itti herrege. Aadaa waan duuba si waa warra namaatti waan mallattootiniti. Aadaan nam tamaaree jabeessu jiruu namni tamaaree jabeessi hin baddi. Warri hin baratin kan haatan guyyaa yoo humna dhabaqaan dhiisa. Amma namni katamaa qummaan tochi yookaan dabballee tolfachuu yookaan odaa buluu yookaan yaa godaanuu hin danda'u. Ammoo aadaa kana akkasiin hin bantochuu hin danda'a. Akka isiin argattu. Akka isiin durii akkan kee dhufte. Amma urjii dhahaa sana guddoo namni tamaar barachuu jiru. Namootni urjii dhahaa kana beektanii quba wal qabdu walitti dhuftu waliin mari'atu haalota barsiistu. Walitti dhufnu. Anuu nama guddoo barsiise. Shaatanii diidaa faqaa maadaaf turizimii durii godinaa kaan kun cufaan sun cufnatti akkan qoreef namooti ammoo qorate hedduu jira. Hagari amma callisee riphee gaafuuf nu doon eegatu jira. Kan dura dufan been. Hagari immoo nama bal'isee nama barsiisu jirullee ni jira. Takka amma kalandarri Booranaa kun yookiin immoo dhaahii Oromoo durii kuni otoo kalandaruma ta'ee ittiin hojiin hojjetame jedhanii namoonni yaada kaasan jiru. Kana gochuuf immoo namni hundi warqata beekuu qaba. Natti fakkaata. Akkasimi akkuma hin irraanfatamneefu akkuma namni hundi yookiin harki caalu namni akka beekuufume maal gochuu qabnetti? Namni qorata amma durii aadatan barachuun durii gaargara. Amma karaa salphaatti argata. Durii qormaatu kun hin jiru. Atam qorattee ilaalsi garsiisanii waraqata qorattee laaltee baratte. Namni barachuu fedhe aadatan baradha yoo siin bu'aa qabaatte. Namni barachuu fedhe anuu jito keessa namni dhibbilan barsiisuu hin danda'a. Dhufanii qoratan. Tun akka fedhii namaati. Malee dhaha kana yookaan kalandara Booranaa kana beekuun uumama otoo hin taane yookaan immoo kennaa otoo hin taane barachuun ni danda'ama. Hin danda'ama. Hin danda'ama. Guddoo danda'ama. Mee fakkeenyaaf yeroo Booranni yeroo hundumaa yeroo jila qopheessu gubbisarraa kaasee hanga jila gurguddaa kan baalli kennuuttis haa ta'u kan gumii gaayoottis haa ta'u dhaha Booranaa irratti hundaa'u ayyaana Booranaa kana hidhata.
Mee akkamiin ayyaana kana kan hidhatan kan laalan? Ayyaana kun cufa ayyaan qaban gubbisi ilmaan kormaa areerii ilmaan jaarsaa ilmaan kormaa adulaa ilmaan jaarsaa areerii ilmaan kormaa jechuun nama raab ta'e lobbisa ilmaan jaarsaa jechuun ammoo nama raab hin ta'in kun cufa ayyaan gubbisaan gargar qaba ayyaan soodduu jira ayyaan nama du'aantuu baasanii jira ayyaan dhibaayyuu bahanii irreeffatanii jira amma irreecha keessatti akka ayyaan gubbisaa jira ayyaan gadaamojiin qubattu jira kasii mataa buufattu jira kun cufa ayyaanan akkas jedhama. Mee namoonni gurguddoon isin bira dhufanii odeeffannoo garaagaraa fudhatanii qorannoo garaagaraa hojjetanii sadarkaa barnootaan gara dookterummaatti dhufan mee namni si yaadattan jira nama meeqa ta'u? Kaaka ayyaan nangaasaa kaaka waaqtolee kaaka dajanee gammachuu kaaka gammachuu magarsaa dhiisan gaase harka walqina qalbeessaa ayyaaloo dureessaa jedhanii warroota hedduun akka maraaraa godina baalee lana bir dhufanii namni garii kaaka waasee biraanu waasee waa'ee dhanfa kaaka jeneraal Baaca Dabalee namooti hedduun keessan ba'an kaaka gufuu obaa kaaka amma keenya kaaka doktor Bokkuu Xachee asmaroom laggasee matsaaf eegee irratti kagaaf durii inni hojjetan ijoollee abbitis xixiqqoo ka eegee kan ammoo naannarra baasee akka sana qajeelcheef kaan namooti amma akka deddeerbaan akka Alama Hosaanaa fa'a kama Finfinnee laafta isaa tokko namoota hedduu jira maqaa oolna qorannee gara 212 hin geenne ijoolleen irra qoqqorasu gammachuu Taayyee fa'a warri guddoo akkanarra qora Caalaa Soorii fa'a. Meegaa isin yuunivarsiitiin Bulee Horaa yeroo darbe dooktera kabajaa isiniif kenneera. Gaafa yuunivarsiitiin Bulee Horaa dooktera kabajaa isiniif kennuufi gaafa akkasii dhiyaadhaa jedhamee isinitti himame sana maaltu isinitti dhaga'ame gaafa sana gaafa isinitti himame sana mee? Awwaalna yaamaniif hin beeku achuma naa kennan malee homaa hin dhageenye ammoo doktoroota kennan jedhan suni guddoo warra sun galateeffadhe akka malee galata isheef humntii naa deebisanii har'aan asila gaaf boruu mala doktor Ibrahim Ameefaachu warri kennaa fedhe dadhabanii Ameerikaa galabeeta Ibrahim Ameefaa warri akka waan barsiise ana jaar kan keessatti hangaaf duri kuunu labchufaa walloo cufin deemee kuunu amma jigjiigaa Soomaalii Harargee kan fulan deemin hin qabu gaaf gadaa boruu mala sun keessa maaniif gaafas naa kennanii naaf jibbaataan naa kennanii jedhee malee warra ammoo waan kan naa baasu mtiyya waan hojjedhe naa baase akka malee galateeffadhee galata galcheef ammallee gorsaa yuunivarsiitii solfannaa naan jedhan ganaa yaamsisi yaamna jedhanii waan akkana eeggachuu jira. Mee isin aadaa Booranaa qofa moo aadaa Oromoo kan biroollee immoo beekuuf baruuf barsiisuuf yaaltanittu? Durii Oromoon kun akkuma tokkootti herrettu. Amma namuu garuuf herrega. Wanni Oromoo kun guddoo na dhaareeffachiifti. Amma rooti durii na oowwus kaan cufammaan tanaa guddoo ammallee dubbisuu kan dubbinye illee ni jira. Nu akka laaluutti akka nama guddatan lafa laaluutti silaafti Itoophiyaan gadaan bulte Oromoo illee gadaan hin bultu. Nu Boorana mallee gadaa baafadhaa illee namoota maaree nu bulchu malee silaafti warri hin baratin nama hin bulchu. Gadaan tun duuba akkuma mallattoo namaatti akka waan durii kee dhufan nama garsiifti. Amma Oromoon tunini nam gadaa tokkotti nu waan bayinu gadaan 12 gargar bahe. Gadaa malee namuu bifaan bahe. Islaamaaf kiristaanaa daanis guurate Oromoo guurate aadaa Oromoo tabooratan baradhe. Amma Oromoo hedduu akka isiin tokko taate dhaga jaarrootti irra duri. Amma Booranii laal amma Oromoon tun hedduu nu dhumnu Booranii hangafa gaaddisa eebbiseetti. Booranii hangaftitti walii malee akka warra Booranii ammoo hangafi kennaa garshawaa kanaa laftiin wardaan jila garshawaa kanaa amma warra macaadhaan kan Booran keessatti hangafa. Ammallee maqaa Boorana kan Wallaggaa fa'aa Shawaa fa'aa qaba malee Gujii wal ta'an tullee hin qabdu. Maqaa gartee ituu noonnoo kan jedhan kan macaa maaliidhaan kun walti jirti. Akkaataan ta'een tun tokkoon beenu. Yoo an tokko hayyoo laal kaan duuba galakkisanii taa'alla turte. Amma kan Boorana kun hin turre. Amma Booranii warra waasoo lafti gargari cittee lafa beektaa Booran fuula lama qoodame mangistii keenya kee jirtu tokko Itoophiyaa kee jirtu. Kan mangistii keenya kee jiru kan waan aadaa qal'aa jedheen beeku. Yoo immoo sila bifduri kaan hin deebisan guddoo dansa. An duba kiyyatti waan aadaa morkattu hojjan kanaaniti. Akka Oromoo tokkoon beekanii waan isiin tokko waltiin dhufu mala waan Oromoo tokko. An fakkeenya Booranii
mal beekol bodhe ninu aadaan dhaattu walii haati beekta. Aadaan Booranaa ta'u. Aadaan an bifta kun dhaattu walii jira. Ta dhaattu walii jirtaan gujiillee Booranillee namu haata feqa booti. Waan aadaan tokko tokko walta ijaarame kasilaa Oromoodhaan walta ijaaramte jiraachuu walta. Waan akkana kan tochuu malee. Tokkummaa Oromoo tan cufaa silaa walti namni barate namni xiqqaan ganni umriin isaa qabu kun waan kana uumuu mal tochuu malee. Aadaan maan namaa baatama yoo wal morkanii shawaan akkana macatu lama akkana Booranni akkana aadaan buluutu hin jiran gan 226 gara mangistiin nan bulchuu jira. Aadaan ammoo mallattoo namaati waan Oromoo kan cufu tokko walti tokko tocha tokkummaan hojjenna. Gara fuulduraatti mee keessumaa immoo ergi dooktarri kabajummaa isiniif kenname tokko isiniifis kaka'umsa gaarii ta'a. Lammaffaa immoo namoonni dursin hin beekne illee waa'ee keessan miidiyaa garaa garaatiin illee dhagaanii gara keessan dhufu. Ammas waa'ee Booranaa ibsuudhaaf ammallee madda odeeffannoo madda qorannoo ta'uudhaaf hammam qophooftaniif tume. Waan an beeku waan na gaafata cufini mana miti dhufsin qabbeetta amma namooti hedduun kan waan namatti hin jiran dhageetta waliin hin duwina Booranii dhageettan dabarsan namni hin dhossan dhageetta waan jedhanii dabarsan argaa dhageetti namni hin dhossan abbaan firuyyii gubbaa oolchuu dhibaateefu. Nuti bana kiyyata namoonni haalli wannaan jedhee aadaan tun Booran callarratti ilaalanii nama cufa aadaa dhaloota hordofee BBC'n duri deebisu yoo deebate dansaa jedhe. Hordofaa kan jirtan qophii harka fuuneeti daawwattoota keenya turtii immoo gochaa kan jirru hayyuu Booranaa waliini dooktara kabajaa Borbor Bulee waliini. Mee amma immoo waa'ee jilaattan deebi'a yookaan immoo sirni jila keessatti raawwatu wal duraa duuba yookaan tartiiba mataasaa qaba. Akkuma beekamu immoo sirna gadaa keessatti jilli tokko qophaa'ee deebi'ee qophaa'uudhaaf waggaa 8 fudhata. Waggaa 8 deebi'a waan ta'eef jilli sun immoo akkuma jedhe torban lamaafis turuu danda'a, ji'allee kan turu jiraachuu danda'a, jedhamallee kan turu jiraachuu danda'a. Turtii kana keessatti sirnoonni garaagaraa tartiibaan ta'u. Sirnoonni sun otoo hin irraanfatamin yookaan otoo irra hin darbamin akkamitti raawwatume? Tokko hin deebu namni raabii keessa bahee kuusaa kuusilleen raab ta'a doorii ta'a gadaa ta'a namu walum jal dhufa namu cufin qaabata barsiisa qabeetaa mi'aayi kun yoo baalli kennu namni yaa kan barsiisu tokko walii kennaafi yaayoo yuubamu. Gorsaan jira bira. Yoo ufii yuubamu warri yaa gadaa dabre kaaniin kennaaf nam. Haattoo baasanii fi nam dhibaayyuu baasaa kennee baasan akka wanni wal ta'an tolcha. Kaanii yoo garaa qabaatan namni baratu waan fakkeenyatti namni baratee katamaaree kaanii firdibeetii ta'a kaan hojii adda adda barataa warri immoo aadaa kan baratullee karaa hojii isaati qoodu waan eegata taateef amma namni tamaara kan hojii sun keessa kan danda'e hin beeku kaan qara dabballummaa gammee ta'ee beeku waan deemu jiraachuuf barataa deemaa waan kan gaafa itti dhufe gaafa kuus ta'e waan kuusala barate gaafa kuusoma keessa waan raaba ta'e waan raabala barate akkasiin barataa deema. Aadaan Booranaa har'a jirume sirni gadaa har'a jirume maalirra jira? Sadarkaan inni irra jiru maal fakkaatame? Kan duraa wajjin yoo yaaddan garaagarummaa qaba. Kaarra duraa yoo ilaalan hin jiru jechuudha. Amma mootummaan hin oogusa. Durii kaan mootummaan isin oogusu beekta. Dargiin isin yoo aadaa iyyuu hin feetu amantiin illee hin feetu. Nu bulchiisa gaafasiiti. Haayil Sillaasee illee aadaa ittiin buutu aadaa illee ittiin buutu akkasumas deemuu jira. Amma immoo maqaa kan guddoo guddisan. Guddoo guddisanii fudhachuuf adda barsanii maqaa gadaa kan dabarsan. Yoo ati keessan laaltu akka malee laafee jira. Keessisaa. Keessisaa laafee jira. Maan harkee mangistii illee kee jira harkee abbogotii qabaannee kee ciisa. Tanaaf yoo ati laalta amma akka durii namii amantii illee guddatte gara amantii sun laala. Ammallee yakkallee karaa firdibeetiitii karaa poolisii laala. Durii abbootiin gadaa amaamu durooftee dhabee ni jeebi. Ammi waan akka laalu adoo gochuun amala walii jibbe taate. Karaa nan barate kanaan oogusaa qabdu malee karaa dhaloota kan hin jiguu jirtaadan. Waan akkana kanaaf aadaa yoo ati laalta akka durii kaanii gaaf durii irreen qabna kan mootummaan hin gargaara kaanii irree qabdi. Maanii fi abbootii gadaa sodaa aadaa san guddoo sodaachuu namni lakkisaa deemuu jira. Kanaafuu mee fuulduratti akkam ta'uu qabattu isin too akkam ta'e gaariidha otoo akkamitti deemame aadaan Booranaa cimattanii yaaddu. Adoo aadaan Booranaatiif aadaan mangistii gargar deebitee amantiillee kophaa deebitee aadaallee kophaa deebitee nama gargar deebee wal tuquu baate guddoo dansa namni barate. Namni barate yoo aadaa jabeesse. Taanaan mallee gizee itti deebi'ee eertana aadaa san namni jabeessee baduu dhoowwuu danda'an barate. Yoo namni barate jabeesse aadaa san beektaa
amantii itti amanaa don ta'inu in amanii kiristaan islaam ta'e aadaa in amanii akkisiin hin banne ammoo namni badduu dhuguu danda'a nama tamaare haa qoratee bakka dhaqqabsiisu namni immoo aadaan deemu warra amantii aadaa kana qabuutti deemaan kan itti namni katamaa hin danda'u sun islaamillee hojjechuu hin danda'u kiristaanillee hojjechuu hin danda'u wanni danda'u ammoo islaama taate kiristaan taate namni barate aadaa kan nurraa qorate akkisiin fuula isiin durii dhalatte fuula isiin itti laafte fuula isiin itti jabaatte bakkaan ga'uu hin danda'a wanni si badduu dhowwaa qarama yoo namni tamaareen jebin danda'u warri booranii ufii tolfachuu beeku malee ofirra baddii dhowwuu hin danda'u adoo yaa adoo jilumuu fi qabu adoo raabii maal jiru namni